Jenna. Egaa warra fuulduratti mul'atnuun alattis immoo hojjettoonni OMN garaagaraa egaa nu faana ta'uudhaan sagantaa kana babbareechanii kan isin baangaaran isaanii. Namni baay'een beektaa amma televezyiinii olaalu anuma Maammed Siraajii fi caaltuudhuma kana otoo sagantaa dhiyeessatti fakkaata. Namoota iskiriinii duuba taa'anii baay'ee dhamaan hedduudha. Dajaneen faana akka jiran qoon qaban. Dajaneen qofa osoo hin taane hojiin televezyiinii amma garaagarummaa televezyiinii fi raadiyoo asirratti dubbatu barbaade waggaa 8 televezyiinii keessa ture waan ta'eef amma fakkii oduu tokko gaaf qindeessu daqiiqaa tokko lama fa'aa qilleensarra ba'a oduu tokko jechuun single story waan sana qindeessuuf garuu hojiin televezyiinii amma ulfaata akka ta'e ibsuudhaaf riippoortariin barbaachisa beeki. Achi shufeera kaameraamaanii waan jiruuf shufeerri jira kaameraamaaniin ni jira nama sadii. Hojii kanaaf immoo fiddeeti studio fidda editor sagantaa oduu sanaa jira nama arfaffaa achi kan qilleensarra baasu immoo daayirektaraa fi teeknishaanonni lakkoofsaan hedduu ta'an jira. Istooruma xinnoo daqiiqaa lama televezyiinii irratti namni meeqa akka itti dhamaa'u namni hin beeku jechuudha. Asumaanii hojiin televezyiinii ulfaataa akka ta'e akka hubatta jechuudha. Keessummaallee qabna ture. Jawaar Muhammad illee nu faana turani. Isaan faana atiin turre anaa fi Abrahaamtu waliin ture. Fageenyaaf gannete taa'uudhaaf jennee si hambisne. Egaa amma moolitti dachaanii jirra. Maal kaasuu barbaade ture seete amantaa musliimaa wajjin wal qabateetiin jechuudha. Uummata Itoophiyaa gaafa kaasnu uummanni Itoophiyaa jechuudha. Egaa kaasiin dura turan jechuudha. Waa'ee amantaa musliimaa yoo kaasnu wantoota hedduu kaasuu dandeenya keessaa iyyuu amma Bilaaliin namni hin beekne hin jiru. Bilaal jechuun nama sabboona. Sabboona inni. Sabboonummaa amantaa qabaachuu. Sabboonummaa amantaa. Maammed Siraajii balleessite. Bakkuma laabdarra. Egaa Bilaal akka lammummaa Itoophiyaa qabu namoonni hedduu yeroo haasa'anii dhageenya. Egaa innis immoo Nabiyyi Muhammadin yeroo jalqabaatiif muuza'ina jedhama yookaan nama mu'azzina yeroo jalqabaatiif akka namoota azaan akka taasisuuf yookaan immoo salaataaf akka namni qophaa'uuf ergaa akka dabarsuuf nama taasisedha. Egaa namni kun garbassi achi naannoo Makkaatti achitti dhalate jedhama. Bara akka lakkoofsa hijiraatti bara 580 akka dhalateedha kan wantaan dubbiserraa wanti lan argadde. Egaa achi booddee egaa Nabiyyi Muhammad du'ee booddee azaana gochuuf rakkachaa ture jedhama. Isaan filatame sagalee bareedaa qaba ture. Sagalee isaatiin namni beekamu. Achiin alattis immoo yeroo uummanni musliimaa rakkoo fi gidiraa adda addaa keessa ture gara Itoophiyaattis baqatanii turan. Maal marna gargaara sirriitti. Jechuun baqatanii turani. Baqatanii egaa achi dhufanii booddee jechuun warraas dhufe keessa Bilaal hin jiru malee. Bilaal hin jiru. Isaan Bilaalis hin jira gama kaaninis immoo yeroo baqatanii as dhufanittis uummanni Itoophiyaa akka dootti biyya kanatti simatanii turanii jechuudha. Kanaafuu egaa amantii musliimaa keessatti amantii hundumaa waggoota jaarraa hedduudhaaf biyya keessa waliin jiraataa turanidha. Amantiin tokko kan kaleessa dhufe tokko kan dur dhufee jedhamee wanni biyya kana keessatti himamu hin jiru wayima bees dogoggora jechuudha. Asumaanii azaan kan imaama muazzin azaan kan godhu imaama masgidaati. Imaama osoo hin taane muazzina jedhama. Imaamni kan masgidicha kasalaachisu masgidicha kanan jedhu. Daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundumattuu ayyaana gaarii Eid Mubaarak isiniin jenna. Ispoonsarota keenyas ispoonsarri Agayoonaatti kan waliin ture ispoonsarri ayyaana Eid al-Fitrii ka OMN daldala waliigalaa Kamaal Bajigaa fi maatii isaanii bishaan faam keessumaa hedduu galateeffannaa ispoonsaroonni hedduun isin jiranii qophiiwwan ittaanan keessatti kan maqaan isaanii ka'aatii deemu qophiin ittaanu maa inni Maammed? Qophiin ittaanu atummaan beeksiste jalaatti kennaati. Qophii ittaanu anumatu qopheesse waan ta'eef kanaaf ani si himu. Qophii ittaanu qophii OMN qophaa'edha. Ustz.Raayyaa Abbaa Maccaa wajjiniin turtii Maammed Siraajii godheedha. Maatii isa qofamu maatii isaa wajjin. As istuudiyootti qophii Finfinnee show kan qopheessinetu akka carraa ayyaanaan waa wal darbu'ee fi qophii ayyaanaa keessa fennee jechuudha. Ganama saaliyaa dhaadheessaa turte isheen Ustz.Raayyaan illee nama jabaa akkatti asumaan himuu barbaada. Ustz.Raayyaanis aartii Oromoo keessatti gumaachisaa waan xiqqaa miti.
baandii bilisummaa fa'aa hojii warra Alfinesh qannoo fa'aa wajjin rakkina meeqa keessa dabre wareegama guddaa kafalan jechuudha. Namuma akka Saaliyaa kana bakka hundumattuu nama beekama qabsoo wal'aansoo Oromoon godhe keessatti nama baay'ee beekamaadha. Ustz.Raayyaan manzumaa jedhamaami faaruun sun yeroo baasuudhaan yeroo hin baasaa yeroo jijjiirama kana dura jijjiirama footaan koot nashiida hedduu baasee ture. Nashiidonni sunneen bisummaa karaa amantaa karaa ummataalee barbaachisuu keessatti gahee guddaa qabanii nashiidonni kunneen akka dhaggeeffatamanillee namni dhoksaatti dhaggeeffataa ture. Nama jabaadha. Ustaaz komeediyaan illee nama beekumsa baay'ee bal'aa qabudha. Raayyaa Abbaa Maccaa osoo dhaggeeffatanii baay'ee natti tolaana. Namni hundi osoo qooddatee waan baay'ee irraa baratee dhiyaata. Waliin teettee yeroo haasoftu sa'aatii 2-3-4 yoo haasofte hin nuffitu haasaa keessatti. Kanaafuu sagantaa isaa daawwannee walitti deebina. Egaa kallattii tamsaasa kallattiidhaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Stuudiyoo as magaalaa Finfinneetti argamurraa jechuudha. Nullee akkuma manaatti babbareechinee sagantaawwan babbareedoo asii qabnu sin biraan gahaa jirra. Ammas irra deebuudhaan Iid Mubaarak isiniin jenna. Khamara hegere Rabbinu hagu warra umrin ture baga siningere ida baranati gammane gammada muslimonni hundi nu warra barana khamara Bagayaan Eid al-Fitriitiin isin geessiniin jennaa daawwattoota keenya kabajamtoota kan daawwachuu jirtan immoo nijaaf gurroommataatii qophiin ammoo qophii Finfinnee show kan torbaan isiniif dhiyaatu qophii Finfinnee show kanarraa keessatti keessummaa nuti qabnu nama kanaan dura wallisaa ture walaloo yeedaloo qopheessuudhaan beekama baandii bilisummaa keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa wajjin ta'uudhaan hojii garaagaraa hojjechaa ture waltajjii beeksisuudhaan isin beekamaa jechuudha. Namni kuni amma gara amantiitti deebi'eeti hojiiwwan hawaasaa keessattis bal'inaan hirmaachuutti jira. Raayyaa Abbaa Maccaati. Ustz.Raayyaa. Baga ayyaana sigeeta. Amin baga ayyaana waggaa geessa bara 1441 akka jiraatti baga waggaa kana geessaniin seenyadha. Maqumarraa eegallaati mee Raayyaan kun hedduminaan gara Jimmaa kanatti Abbaan Raayyaan kun ni beekama. Maal jechuudha? Raayyaan kun galata qaba. Maqichi Raayyaa Abbaa Maccaa sun ta'e maqichumti galata qaba ofuma isaatiif iyyuu. Akkuma beekamu saggoo boona jira. Boorana Baarentoo jira, Siikoo Mandoo jira, Maccaa Tuulamaa jira, Afran Qalloo jira, Raayyaa Seeboo jira miti. Uummanni Raayyaa kuni uummata gootummaadhaan beekamu. Garuu warri biraa hiikaa biraatti kenneeti mataa namarratti waan hojjetan qabu. Jechuma bareedaa tokko, wama gaarii tokko akka ati of jibbitu si gochuudhaaf Raayyaa jechuu cakkaany aramane la sawri hirraa heeyyalallau akkana jedhaniiti. Isa silaa jaraan jedhan namaan jedhani. Bifa walii galaatti Raayyaa jechuun uummata Raayyaa fi qobboo jira. Uummata Raayyaa Aseeboo jira. Azaboo miti Aseebo akkanattis akka namni hubatu. Raayyaa gosa Raayyaa guddaatu jira. Gosti Raayyaa guddaan Arsii fi Baalee yoo dhayxe Raayyituudha. Raayituu miti. Raayyituudha. Fakkeenyaaf gosa Waaqoo guutuu Raayyituudha. Maqaan qoo gosa sanaan waamame malee waa biraatii miti. Jimma taa'ee namni Raayyituutti Raayyatti nama gaafachuun isaa galatoomin jedhan. Hedduun galatoofadha. Aayyoo itti yaaddee haa ta'u itti yaaduu dhabuu haa ta'u aayyoo kiyyannaa baase haadha konnaa baase nan galateeffadha. Raayyaa jechuun akka hiikaatti gosa Raayyaa guddaa jira. Raayyituu akkuma jedhamu. Gammoojjiin sun hamma dhaqee garba ga'utti. Sigale garba jechuun maqaa gabraatu hin ta'ini galaana beekadha. Gabra jechuun kan immoo akka waa biraatti nu jalaan fudhannee Oromoo garbaatu jira. Gabraa miti. Garba jechi kun asitti inni dabarfatee fi inni ammaa keessatti yeroo hiiktanu fakkeenyaaf dabarfate
yoo jette dabree silaa jette jennaan darbee jedhu. Darbe jechuun darbachuudha silaa. Dabreen immoo dabarfatee isaa yeroo takkana taasiftu namaa gala. Almuhim haasaa biraa keessa nama nannaqaa raayya jechuun akka hiikaatti yoo fudhatte humna tuuta waa tokko hojjechuudhaaf giidoo waan tokkoon kaate raayyaa ummataa jedhan fakkeenyaaf raayyaa ittisaa jedhan raayyaa misoomaa jedhan raayyaa akkana raayya jechuun akka hiikaatti akka kana. Warri Jimmaatu moggaafata maqaa raayyaa kana namni biraan moggaafatu maaliif akka moggaafate immoo akka ani xiqqoosii gaggaafadhee jedhetti warri raayyaatu kara Jimmaatti ol godaane irra caalaan duriin isaanii asliin. Sigalee lola adda addaa ture waggaa lola jaarraa 16ffaatiin dura lola jaarraa 16ffaa keessa gaa Oromoon qimmiidhaan wal ilaalatti jaarraa 16ffaa keessa galatoomaa warri jaarraa 16ffaa keessa turtan hundi keessanu yoo gujiin qimmiidhamu wallaggatu iyya quba gurra kaayyate yoo maali raayyaa tuqamu Jimmatu iyyaaf jechuu si agarsiisa maqaan raayya jedhu galatoomaa ulfaadhaa raayyatti warri na baaftan. Bal'oo dhagaa Jimma keessaa eessatti dhalatte kajoo? Jimma keessaa Shanangibee jedhamti. Shanangibee kuni isteetiin shanan kuni Geeraadha, Guumaadha, Limmuu, Gommaa, Jimma. Ani Gommatti hin dhaladhe akkasi. Waan walleen beekamtaa namni dhugaadhaa kamii kajoo kun walleen kun hedduu uummata keessatti beekama. Amma guutumaa guututti wallee kana yoo dhiistee keessaa baatellee jechuudha. Hojiin amma ittiin beekamtu kun maal jedhama? Manzuumaa jennaan moo nashiidaa jennaan? Wallee irraa si bakka siifan tuttuqa. Tole. Yeroo nuti walleebnu suni hoguma wallee qabaannee walleetti hin galle. Akkuma beekamu hin cabne caba lolaan hin cabne caba tolaas cabne caba kamiinuu cabneeti facaane. Yeroo sana keessa artistiin Oromoo wal qabannee waan kana ceesisu irratti walii galle. Qabsoo Oromoo itti wareegamne itti eebbisaan itti du'u dhugaa qaba. Namni biraas itti du'u dhugaa qaba. Yeroon sun yeroodhuma itti du'an. Maaliif jennaan jiraachuuf jiraachuu dhaba isaaniiti. Nuyiifis jiraachuu dhaba keenya. Dhaga'i Maamma Siraach. Nuyiifillee yeroon sun yeroon nuti keessa as dabarfachiisuudha. Qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun hawwisoo irratti rarraate. Jireenya ayyaanaa beeyta. Jireenyaan ayyaanaa bakka inni itti bu'e bakka jirti awwaale hin beeynu. Arganneen awwaallanne. Eebbisaallee argannee awwaallanne bara. Kanaaf hundan kaafnu yeroo wallifamutti suni yeroo akkaan fokkiftuu galatoomi abdii qophee. Si galtee galatoomi namoonni akkanaa baay'eetu jiran. Abdii qophee waan kana tarkaanfachiisuudhaaf agabuu bulee hojjeta. Walaloo Qaasim Barrootii ana ammas immoo Ayisaa Halee Dagaago dhukkubsataa isaanii dhageenye du'a isaanii immoo dhageenyaan ture hin jiru yeroo sana keessa yeroo hamtuu wayii keessa du'anii silaa nan gaafatadhaa oliin qabaa gadiin qabadhaan ture ta'aba nurraa qabu waan ta'eef jecha nuu kana leenjisuudhaaf baay'ee nurraa qabu. Abdii qophee immoo ta'abee fidee nu nyaachisee nur dhiitee anfaarri timii hin beeku wanta kan beeku wallee hin beeku environmentiin keessatti dhaladhe environmentii wallee sanuu miti hedduun wajjin ta'abee yeroo nan sitti himuu barbaadu kuni yeroo keessa Oromoo tarkaanfachiisuudhaa jecha wareegama hamaa mataa keenyatti ol fudhanne yeroon sun yeroo Tsaggaayee Dandanaa karaa Sileeshii wajjiniin waan hamtuu sana hojjetee lubbuudhaan silaa tuuduuti nama jeessuuti Tsaggaayee du'a waan kana hojjechuudhaaf Sileeshii du'a Sileeshii ammas Awustiraaliyaa jira nagaadhaan jira. Hojjechuun nama najjeebtu jechuun si agarsiisaa beekadhu gama tokkoon. Sa'a kana keessa abdii qophee amma dagatame kun nu nama 4 taaneeti kan nuti awwaalle. Haati mana isaa gaaf tokko miidiyaa irratti asitti fakkaata dubbattee turte sirriidha. Si galee sana booda hunda keenya irra jira hunda keenya irra yakki jira. Yakki isii barbaadachuu dhabuun ofii keenyaaf isuma hin qabnu akkas hin qabnu reefuma ol kakaa jirra. Wannan komadhu jira garuu sababa abdii qopheetiin warra biyya alaa ba'anii doolaara 100 nama gargaaruu danda'an doolaara 100 nu biratti gatii qabdu abdii qophee dagatamuu hin qabne ilmaan isaa amma hattaa intalli isaallee amma hospitaala jirti garaa keessatti waa ba'ee jennaan operaasyoonii gochuu dadhabee anatu dheengadda dhaqee dheengadda xiqqoo si asiifachiis jedheefi malee qophaa kan koo dhuunfaa kootti jechuudha akka namaatiin osoo hin ta'in abdii qophee hawwisoo kana tarkaanfachiisuudhaaf ana Usmaayyoo Muusaati eebbisaadha Alamaayyoodha Muktaarii Barroodha Elfineshi Hirphaadha Omarii Zariyuuni birumatti galle jechuu dandeessa.
ceesisuudhaaf jecha kallattii nu kaa'u nu gorsu maalorratti nu lolu nu rukutu akkanatti tarkaanfachiifnes yeroo nan wallisee namni dhugaadhaa kami jedhe sun yeroo kanaa jechuu sitti muufi galatoom. Nu yaadachiisa reessuun eega kaastee tokko. Amma waa tokko inni uummata keenya beeksisuu fedhu walaloonii fi walleen tokko miti. Amma walleedhuma sana yoon akka manzuumaatti jedhe kan amantiiti jedhu. Yoon immoo akka wallee sanatti jedhe immoo walleedha jedhu. Sagaleedhaan jedhu malee jecha sanaanii miti jechuudha. Wanni wallee qabu walleen ulaagaa qabdi. Akka amantiittis islaama keessatti wallisuu miti minni dhorkame jalqabaa. Wallisuu jechuun sagaleedhaan waa jechuu miti minni dhorkame ulaagaasiiti. Akka namni feffeetee keessa hin galle umurii ilaalti. Ammoos immoo dubartii nama hawattu. Dubartiin kun nama hawatti yookiin sagaleen sii dhagaanu sagaleen sii sun kontaaktii dhiira godha. Waan adda addaa kana ulaagaa muuziqaa jala jiru san waan sheexaanitti waan kanaatu dhorkame malee walaloo miti. Walaleessuus miti inni dhorkame sun jechuudha. Kana adda akka baafatanu namni dhugaadhaa kamii abdii qopheeti. Akeekkattu naa himi addaan wallaalee madaallinaan galle hundinuu namaa yeroo miilaan deemuun beeksisu. Unkaasaa malee eenyummaa keessaa gubbaan isaan ibsu. Eenyummaa dhugaa akkamiin beeynaa maaliin madaallee adda baafannaa deebiinaaf kennaa yeroon sun yaada dhuga yeroo nuti kooti etteetiin itti hirkattu si jalaa jigu yerooti furdaa dheettee nuti qabdu qallaa ta'e argamu yerooti qallaa dheettee qabdu garuu si wajjin hin dhaabbatu yeroo sana keessa jechuudha yeroon kun haluusa garaa borci jechuudha haluusa garaa gabbina qaamaa ta'a madaallee moo irree guddoo bal'ina qomaa kamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyoo maaliin adda baafannaa deebiinaaf kennaa kan haxarfate hunda xibaaru moo kana saasu moo gamaggamee tokko dubbatee kan nama quubsu gowwaa fi gamna kam gonfachiifnaa namummaa dhugaa gamam ramannaa deebiinaaf kennaa kana fakkaatti. Gara manzumaatti deebina manzumaa jenna ammoo nashiidaa jennamee waan kana. Lachuu jirti. Nashiidaa wanti jedhamu waan hin beeku. Manzumaa jedhamu immoo nazmi jechuudha afaan Arabeeffaatti. Nazmi jechuun waan sagaleedhaan ati jechuu jechuudha sagalee beez godhattee ati waan dheeraa jechuudhaa fi kuni manzumaan kuni karaa keessa dhufte dheertuu si qabdi yoo tamma gabaabaa kanatti na gaafatte OMN oolee buluu isaati. Maaliif jennaan karaa keessa dhufte qabdi. Laal walaloo baasuun eessayyuu jirti. Akka kanatti baasuun garuu wallorraa dhufte. Karaa jimmaas illee godaansi amma raayyaa amma sila jinneetii wajjin wal qabatti ilaal. Argeen wal afaan giraamerii nahwii sarfii balaagaa manxiqa ilmi islaamaa kana barachuudhaa jecha harargeen ees Oromoo tokko taasiftee jiraachisuudhaafis beektonni islaamaa galatoomaa ulfaadha. Maaliif jennaan sila harargeen akka maqaan bara Haayile Sillaasee keessa maqaan itti ba'ee Yaharar fulaan maqaa qabdi beekadhu maqaa jedhamtu wayii qabdi harargeedhaanis Yeshawaa Abaluu maqaa qabdi beekadhu an kitaaba tokko kitaaba kifilii afurii tokko kitaaba Haayile Sillaasee tokko argee qara'eera. Haayile Sillaasee keessa baateedhani kitaabattiin sun yaarsi naayibaalee biheerasab as geenyee turre beekadhu akka warra Indiyaan warra Awustiraaliyaa keessatti baqee dhume sana baqni dhumne oolle. Manzuumaan ati kaafte kuni warri walloo roorroo ittiin himate ውሃ ላይ ሆኜ ውሃ ይጠማኛል ያዘኝ በሽታ ወንድም ያሰኘኛል እስኪ ፈልጉልኝ ሰው በሰው ይገኛል አማ የሮን ኩኒ ወሎ ወሲቺ ኦሮሞ ወሎ ዮሲቺ ዋኢሳ ቆራተሜ ጀዴ ማሌ ኢዳ ኡመተ አርአራ አናፊ ማመሰራጅ ረጅ ኢዳ ኡመተ አርአ ቤክቶ ተአራ ሃዮተ አርአ ወረዋ በሬስ ከኖ ኦሮሞ ጉቱ ለመጉቱ ተከጅሩት ታይ ከወሎቲስ ወኒ ሲንኬሳስ ደበርፈተ ኮፓሲ ሲገሌ ዋን ሲቺ ህንቱ ቀሚን
waan siichi hin tuqamin ammallee kuufamee akka gaara gurguddaa lafa taa'aa jirutu jira waan ta'eef nadhmi wanni jedhamuu fi nashiidaa wanni jedhamu yeroo addaan sii baasu haasaan haasaatti nageessa guutameen jira afaan irraa amma kana obbaafadha. Nashiidaa jechuun immoo waan ritimii qabu akkaan amma naa galutti ritimii waan qabu waan uummanni ritimii irratti hojjetu. Tuesday, chikchikaa, slow, reggae waan akkanaa jedhamu sana ritimii waan qabuun nashiidaa jedhu. Ritimii irratti malee sin hojjetamu yeroo hojjetamu ofiif ritimii hin qabne malee hin hojjenne malee ritimii irratti hojjetama inni. Manzuumaan immoo akka geerarsuma naannoo keenyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf Harargeetti Jimma Wallotti yookaan Jimmatti manzuumaa ta'e malee Wallaggatti immoo geerarsa bara. Amma geerarsi muuziqaa qabu namni inni yeroo rifame hin banne jedhu tani eessattan bada qilxuun kirite malee dhiphuun milike malee jedha. Kun hin dhowwamu shari'aa Islaamaa keessatti. Si galeera dubbiin yoon geerareeyyuu geerarsa keessatti shillalaa jedhama afaan biraatiin. Geerarsi hin dhorkamu. Eenyutu geerareedhaa fi maal jedhee geeraree qofa ulaagaansaa si galeera dubbiin amma mirri isaan argee manzuumaadha ofuma isaatiif iyyuu. Dibbee qabu jira gariin kan dibbee hin qabne jira kunis garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Dhufiitii akka amantii fakkeessanii dibbee fidachuun guyyaa siin keessa kaatan beeku. Yeroo rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hanjashaa kan jedhamu jira. Hassaan ibn Saabit kan jedhamu jira. Wallistoota baay'ee isaa jira. Hanjashaan nama asiiti. Yookiin achumarraan dhaladhee laata iyyuu namichi. Hanjashaan nama asiiti. Sagalee hedduu tola. Hedduu sagalee tola. Dibbeedhaan waa wal qabate seenaas akkasiin itti dhufteen beekan. Aaduma wajji wal qabateeti akkana wal qabatee deema nashaaxaa namaatiif tarii godhamte ta'a. Inni dubartiidhaaf hin taa'ama baay'isoo heelleen. Heelleen shari'aadhaayyuu. Dhiiran hawaatiin malee kophaatti baatee dubartiin guyyaa cidhaa guyyaa aruusaa kophaatti baatee dibbee rukutattee waa jechuun suni sunnaadha. Godhamte duris godhamte si galteemi. Amma ati gaa walaloo heddumminaan barreessita. Albama guutuu yeroo baastu kana garuu uuma kee baastaa guutuu kana moo nama si gargaaru jira akkamiin? Manzuumaa moo? Yaa Rabbi gooftaa koo isa kana yuutuu roobuu beekuun qacace. Waan taanee jirruu fi waan ta'uu qabnuu fi akkatti jirru yoo laalte. Laal waan taanee turre yoomin haasa'e maa takka haasa'uuf hin ta'a yoon jiraadhe nan yoomin jalqabe ma tuulaa isaa tuulee ka'eetan kun yeroo wajjin wal didaa laata kun haala siyaasaa hawaasa keenyaatiin wal didaa laata kun uummata keenya nu jalaa akkana godhaa laata kun kana godhaa laata jedhaatan tuulaa isaa barreesseen waan kitaaba tokko ga'u lafatti dhiisee waa xiqqoosee qofa gabbaasa akkasi. Nuufaaree miti walaloo jettu takkaan dhagee Dooktar Zalaalamii jedhanii inni hogguu dubbatu sagaleen ammoo kee fakkaata. Waa'ee walaloo sanii mee nutti? Kootum. Nuufaaree miti duris quufnee hin barre. Maalummaa jireenyaa eega dhiifnee turre. Jireenya nagarre duunees hin dabarre. Maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre. Jaarraa tokko tarree kaan itti dabarre. Bara dhufu abdanna takka abdiin murre. Barumaan gadadoo malee waan agarre. Ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre. Yiikkifateen boo'u garuu ijji isaan korre. Beela jedhu aaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre. Fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre. Jireenyan agarre duunees hin dabarre. Maal kan dur himna ree dubbiin akka lanaa takkaan nun dararre. Nu waan dhibe addunyaan nun barre. Beelaa nu daguugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyuu eenyu nu dhaga'e. Erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunoo abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e. Inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e. Nu godaanuun nuyiif qaama ta'ee isiin kaan utuu biyya arabaa dhaqxee abbaa kootiin dhaqee waa'ee gibirii achi as ergaaf jettuu baarii nu jalaa fixee. Isiin kaan ambatu waan barbaadetti hojjetee isii kaan nama qalatee isii kaan nama galateeni utuma jirru akka waan hin jirree taane ummanni guddaan kun sa'atii akkanaa kana keessa misoomaa jedhamee waldaan misoomaa geetaa'uun galataa galatoomi geetaa'uun galataa abbaa mana kiilolee raayyaa waan deemaa jiru kana agartaa naan jedhe gurbaa amma dachee jedhu kana geetaa'uun galataatu hojjechiise. Si galee geetaa'uun mana muuziqaa qofatu hin ta'ini saba kanaaf waa hojjechuudhaafis hamma ta'e tokko baay'ee nu wajjin laffa'e baay'ee nu wajjin ta'aabe ittillee diigame ittillee kassare. Ammas isheetu kitilaa galatoome
isheetu kitilaa abbaa hawwii hoteeliiti. Gaafa nuu qabnu nurraa fudhataa birii 250 gaafa nuu dhabne nuu dhiisaa irra caalaa immoo jedhaa itti hidhamaa itti roorrifamaa har'a garuu hedduu inni jiru nama maqaa isaa kaasullee nagartu. Yeroo hamtu har'a qabsaa'aan baay'eedha. Injifataan baay'eedha. Injifataan lakkoofsan qabu namni kaleessa dabarfatte garuu har'a namni maqaa siin da'u. Warra kaleessa roorrifamtee hidhamtee dichee nyaatti jedhu har'a garuu maqaa siin da'u. Si galee galatoomaa Hasan Ali galatoomi. Kan inni illee nan beeku ijoollee xiqqaana se'aa waan inni jedhu waan inni hunda sana hordofan ture. Qubatee keessatti waa'ee dhimma Finfinnee kanarratti dhimma ceesisuu kanarratti yeroo sana keessa isaatu pirezidaantiidha. Si galteetti dubbin. Egaa namichi roorrifamaadha keessatti pirezidaantii haa ta'u malee achi dhaqeef achi hin jiru. Achi dhaquun achi san geessine. Of ta'ee achi taa'e kanatti roorrifame ari'atame galatoomi hin jedhaani. Gara baandii bilisummaatti deebiname. Tole boo. Maal yaadatamee waan yeroo sana haala itti hojjechaa turtan fa'a? Yeroo sana keessa cabaa gaara keessaa dhufne gaara keessaa gisee dhufne jennu ijoolleen asii baandiin gadaa ijaaramtee ceesisuudhaa jecha wareegama hamaatti kaffaluudhaaf jecha wal gurmeessitee baandii warra wantaati jira Abrahaam jaallatan wajjin jira baay'ee gurbaan eelaa barreesse maqaa qabsoo kanaatiin jaarmiinii adda addaas nu keessa galee jira nu dhokate bofa sareedhaan bofa maaligaa waraabessa sareedhaan firoomee dutu waraabessi sareedhaan yoo firoomuu barbaade yoo saree nyaachuudhaa bahe hin duta jedhanii bar yoo yuusin bartika akkasiin hin barreef keessa taa'ee duta waraabessa sareedhaan firoomee dututu nu keessallee jarmii adda addaa keessallee jira sa'aa kana keessa isa kanas ofirraa eeguun diine mootummaa ofirraa eeguun hin jabaata bar mee akkam goote ofirraa dhiyeet ati hidhataa miti mormaadha mee akkam taata sa'aa kana keessa obbo Alamuu Qixxeessaatii fi Shamsaddiin Abdoo obbo Baqqalee Dirribaa obbo Abdii obbo Laggasee Abdii obbo Abdii Gimbii maqaa isaanii kana irraa fadhi nama heeraati yuunivarsiitii barsiisaa yuunivarsiitiiti warra urjii gaazexaanutu bu'uureessa beekadhu Tasfaayee Dheeressaa ani keessaan qaba intinii tokkoon hixaa tokko keessaan qaba aksiyoona sana keessaa sana jalaa boosanii ani hin beeku baandii bilisummaa jalatti hawwii urjii gaazexaa jalatti urjii gaazexaa dubbisuun immoo kutaatti yakka asii moonuma ba'a maaliif baasu beeyta isa achi ittiin hidhachuudhaaf asii nu hayyamanii beekadhu ani kaasettii nan baasa inni dhaggeeffate itti dhama asitti maaliif na dhiisan beeyta isa sana ittiin hidhachuuf nan beeka mo'an itti hidhamuuf malee itti hidhamnee keessa dabarfannaaf malee nan beeka ragaan sii dhiyeessa tokkotu urjiin Tasfaayee Dheeressaa galatoomi yoo jiraatte ammas kumsaa kan guyyaa tokko itti qubee na barsiise ijoollummaa kootiin kumsaa si galee guyyaa tokko itti na barsiise guyyaa tokkotti maa kan kooti yoo innoo silaa na bira jira kan maaliin barataa oola riyaannoo naagalee maalin biraa hojjedhare jarri kuni waan kana ceesisuudhaaf Tasfaayee Dheeressaa halkanii guyyaa fiigdeedha hin deemte Tasfaayee Dheeressaa ijoollee lubbaa borii ta'aabdee waan kana jiraachisuudha qabsoodha asii gaara keessaa cabne inni kaan magaalaatti galee inni kaan godaane maal yeroo sana keessa hundee asooseeshiniin obbo Zagayyaas fa'u shawaa kana obbarsiisuudha hundee dhaabanii Alamaayyoo Diroo kan jedhamu ijoollee Ambooti maastarsiidha Alamaayyoo Amboo Girmaa ammas obboleessa isaatiin itti fakkaata jarri kun Oromoo naannoo kanaa obbarsiifnu malee Oromoo naannoo biraa argachuu hin dandeenyu isaan kun ijoollee Tuulamaati obbarsiisuudhaa jecha sa'aatii jarri naannoo Finfinnee kana keessa maqaa waldaa gargaarsaati nyaata geessu dhugaatii geessu maa inni jennaan maal jedhanii barsiisu beektaa obbo Zagayyaas fa'u na dhaggeeffatu jiranii lubbuudhaan isaan gaafa duraa obbo Zagayyaas fa'u wanta turan Irdaataa Maastamaariyaa Koomishin ministeera turanii si galee isaan warra Tuulamaati warra abbaa akaakuun isaanii seenaan irratti hojjetame
kana hidda qabu hidda jabaa isaa of keessatti dubbatti gadi qabu kanaaf waan kana gajjabeessanii namni gargaare gammachuu magarsaati baay'ee hojiidhaa yeroo ba'e barsiisuudhaa yeroo ba'e nama beekaa hunda zagayyaa soo biratti agarta dhaqanii sa'aatii tirfii isaanii hojii hojjetu hayyoonni warri of hin daganne nu hambifachuudhaa ta'aa banu sa'a kana keessa abdii qophee asii walaloo barreessa nummoo tasfaayee dheeressaa baandii bilisummaa baandii diraamaa baandii maal jennee bilisummaa wani nu qophoofnee fi gadaarraa addaa miti tokko bara hojii tokko hojjenna. Baay'anneetii madarakii tokkotti ol baane yeroo nu jala nu hanqate innaan akka baandii bilisummaa goonii asitti ijaaru Adamaaruun Elfinesh Qannoo Zarii Wadaajoo Raayyaa Abbaa Maccaa Umar Suleymaan Eebbisaa Addunyaa Biqilaa Guyyataa Mahammad Qoonxee Waarsituu Obsaa fandisheen baay'ee nutti intiin jedhu garuu inni dhufa hin hojjetan wajjinis yeroo garii siin sodaachisu hin kabalamasi akkana akkanaati fandisheen warra biyyatti hafe keessaa sa'a kana keessa gabaandii bilisummaa ceesisuuf Oromoo ceesisuuf alagoonni diinaa jettee muciyyoo walliftu suni waan kana ceesisuuf Abrahaam Jallataa walleedhaan guddataa nama jedhamu guddataan sun gaaf tokko illee na rukute ani ijoollee xiqqishaadha. Hima si himataan jiru immoo garuu ijoollee xiqqishaa ka'uu ta'uu kan koo himachuufan malee. Biqilaa waan kana wallee Elfineshii kennuudhaan nuyi barreessee nuu kennuudhaan farankaatti fudhatan seeta namni tokko namni farankaatti fudhatan jiru. Sadarkaa kana qabsoo artiidhaan ceesisuudha haasaan jiru. 86 maayirraa jalqabee hamma 92 akka lakkoofsa biyyattii kanaatti ga'utti qabsoo kana ceesisuudhaan namni dhagaan buqqifne hin jiru. Hundinuu ceesu irratti walii galle immoo waan sana keessatti jechuudha. Namni qaama koon nagane jedhu as keessa jiraata Tsaggaayee Dandanaa galatoom. Kana biratti ijoolleen warri amma akka Mulugeetaa warri kiiboordiin hindu'ee maatiin isaa dhala ilaan iddees hin jirtu hin beekamu. Mulugeetaan ijoollee Harari. Mulugeetaa Taaddasee. Akkuma sanas immoo Mulugeetaa Garramuu jira nu wajjiniinis asiif achi ijoolleen abbootiin artii Geetuu Lammii kanneen gaddaa du'e abbaa qabeenyaa Ameerikaanii jaasarii keenya. Namoonni akkanaa gaa jara kanatu wal gurmeessinee wal ijaarree hawwisa kana ceesisuudhaaf Abrahaam Jallataa achi keessatti na yaadadha guddataa barreesse immoo guddataa amman siin jedhu kana barreesse ijoollee Ambooti hindii fakkaatanii rifeensa luucaadha gurraacha rifeensa asirra ceesu tokko guddataa jechuun hindii bu'ammayyuu addunyaarra bakkuma jabii galanii wallaale malee bubbeen ariitii hamaadha waan dhiisuuf waan dhiisuun hubatu waan fuudhuuf waan dhiisuun hubatu callaa fi baaqa waliin makee bakka hin taane kan qubatu maal seetan immoo haala ariitii kana nu gowwoomse beekaan of fakkeessee beekaaf nu gowwoomse doofaan of fakkeessee beekaaf gamnaa yeroo sana keessa Abrahaam Jallataa maraatuu fakkaatee diraamaa ajaa'ibaa tokko utuu silaa viidiyoon sun jiraate bakka inni har'a takka argeen beeku waan Oromoo Shawaa irratti naannoo kana irratti hojjetamu inni salgan gannaa kaafee qotee bulaan keenya qotee garbuu ennaan ni qotee bulee magaalaa kana keessa deemeti gabsi jedha ennaan baala gabs intalattiin sun illee dhiyoo kana siidhaa afaan Amaariffaa irratti Finfinnee irratti hojjetu argeera intalli sun nu wajjin turte lama qaasiin wallaale baala gabs jettee dhiyaattiin jennaan sinti ለው jennaan birrii tokkoo fi 50 ennaate jedheen jennaan ere ደህንነታችሁን ዛሬ ልታራገፉብን ጀናን ኦሮሞን ተሴ ላላጅርቱ ቆጴ ባፈጠሜ እንተለዱጋ ድራማውን አቀናቀና ፈዮ ጀታ ቱራኒ አዊሶም ቢሊሱም ባንዲም ቢሊሱማ ኦሮሞ ጨሲሱዳፍ ለፌት አይቱሬ ወልተጅሌ ቤክሳ ቱርቴሜ ሀለቲ ወልተጅ ቤክሱሳን ያማ ወንቲ ያደቱ ጅራሜ ማስተሪ ወልተጅ ነምኒ ብሻኛቴ ኦሞቸ ከበተይቲ ኦሮሞን ergalaanannañaate nangalaan diina waanan qabee waanan deesu wallaalee maraadha malee dandeettiitti qabaadheeti miti. Yeroon xiqqaa Siyyuun Baaruudhaan beeka. Qaata du'e umriin kee meeqanaan jechuuf yoowwan uummanni immoo Siyyuun Baaruudhaan beeka. Beeksisa isaa kana maa dandeettii kana ammaa uummachuun hin danda'amu hin jedhan ture. Edaa madirakiin dhiibbattee ol seenuudha. Hawaasa kana an yoo timma nama miliyoonii tokko tol ba'e jettee waa tokkotiin isaaf. Maaliif jennaani roorroo uummata kan kootiitu yoo hawaasa fuulduree ka'u jiru na irraanfachiise. Yaadadhu roorroo uummata argaa hawaasa fuulduree ka'u jirutti waa himu maalirraa wanta jetta. Kanatu kabar gochuudhaaf nama beeksisanuu beeksisu dhabnee kabar gochuudhaaf keessa dandeettii sanan qabada booddeen of bare malee hin beeku taayilentii sana irratti hin guddanne waan ta'eef madirakii beeksisuu irrattanii guddadhee jechuu dandeessa yeroo dheeraa hamma baandiin bilisummaa jirtu sun fi baandiin gaddaa jirtu sun madirakiin waan beeksisaa ture beeksisaas
wallisaas walaleessaas uma adda addaa hojjetaa ture. Amma warra yeroo isa wajjin turtan amma namni wal quba qabdan jira yeroo ammaa kana. Rabbi koo hirphaa gaanfuree yeroo takka kanarraa muranne na gargaartellee yeroo tokko bohaarsituu obsa maammashuu eebii galmoo shi warra yeroo sanaa keessaa quba qabnu keessaa warri nan daganne maa jarikaanis rakkataniiti malee na jaallatti ariinsiituyyuu rakkateetu mayyina jalaa baqatte malee takka namni na jibben jiru. Amma gaa wallee keessa turteeti wallee yeroo dhistee baatu kana yoomiin si mudate hin jiru. Yoomiin bahe. Wallisu jirta reema. Yoomiin bahe muuziqaan jalaa dhiise malee. Akka ani duratti hin baane bara akkanatti yoo na beektellee Oromooni ani hin baane bara ittuma hin jira bara wannan itti jiru garuu ilaa amma fakkeenyaaf amantii kana ittiin haajoma maaliif jennaani wannan itti haajomu faa hedduufin itti haajoma amantiin kun eenyummaa koo irratti kan na jabeesse keessaayi amantumti kun iyyuu ragaan itti qaba ragaa adda addaan itti qaba of ta'uu keessatti na jabeessinaananii eegalee eenyummaa koo dura itti na jabeessu malee dubbatti na wantan goone dubbatti na harkifne kunis jira lammaffaa immoo akka gosaattis nuti gosa guddaadha qacceen keenya wallisuudhaan hin beekamu qaccee kabajamaadha amantii islaamaa keessatti ummata sheekiiti ummata abbaa gosa guddaati si galee gosti keenya amantii islaamaa beeksisuudhaan beeksifte malee ana bakkan keessaa bahe anuu hin beeku akkanitti keessaa bahe nan beeka maali ni jarri achi taa'anii ishee kooma malee roorroo ummata keenyaan agarre waan ummanni bahaa itti jiru waan shawaan nu jalaa taate waan arsiin nu jalaa taate waan baaleen nu jalaa taate waan gujiin nu jalaa taate waan walloon nu jalaa taate nagarre waan amantiin jalaa ta'e qofitti argan si galeera dubbiin silaa waan hin jedhe kana inuma jedhu obboleewwan akaakayyuu kootii keessaa jarka sheeku ta'e illaniitu jiru nama walalooti isaan afaan oromootii miti afaan amaaraatiin miti afaan arabaatiin walaloo jabaasaa warra hojjetu keessaa jechuun amma mormiin si mudan hojii wallee kan namni beeku sanii fi amma kaatitti jirtu eenyu mudachiisa facaatee dhumteeyo yaa rabbi gooftaa koo isa immoo tokkoffaa an tokkichaan hin dhiifne abbaan koo umuriin koo as gaheera nuti warra guddaadha nuti gosa guddaadha qaccee akkanaati qaccee abaluu abaluuti qaccee abaluu abaluuti gosti keenya takkaa waan ati hojjette kanaan hin beekamne abbaanii yeroo waa haasa'anu xaa godhanii sitti himan akka kan koo kana miti ani maamasiraaji maal na goote deetuma sitti hima waan hin jiru hundayyuu abbaan koo akkana miti ilmuma isaanii kana adabaan natti haasa'an an ilma keessaa iyyuu ilma quxisuu kurnaffaa ma kudha tokkoffaadha an isuma keessaa garuu adabaan natti haasa'an na bira dhufanii finfinnee waan haa guduunfanii dhufanii galaanaa fidanii dhufaniiti yaa ilma koo hin geenye amma maalitti fakkaate seete waan bashannanaa jecha burraaqaa jirutti fakkaata babbaatti isa rasaasa jala deemaa jiru Mallas Zeenaawi gaaf tokko bakiraar saayoon bahisaat nu እየተጫወቱ ያሉ ነው እንጀቴ sana dhuguma isan ibiddaan taphachaa jiru ta'uu hin beeyna kanaaf ababbaan dhufanii yaa ilma koo nan fafaa'a jedhan maqaan na bada gosan na bada jedhanii kallattiidhaan xaa godhanii natti naasofne jedhee naa galteetti gaa naa gala hubadhee irraa akka gaariitiin irraa hubadhee tole jedheen kallattii kaayyadhee jechuudha nan dhiisa jechuu ofittiin himee nan dhiisa kalas abbaa bareedaa kana dhabuurra si galteemi nan dhiisa jedheen ofitti himee qajeelfadhee ammoo madirakii beeksisuu Maccaa Tuulamarraa amma gaafa Alamuu Qixxeessaa du'anuutti takkaan deema. Muuziqaan kun hedduu namatti tola. Keessaa bahuun kun akkamiin cimu yeroo keessaa baatee muuziqaa kana dhiistu kam ture mee haalli isaa? Dirree qabsooti malee nuyiif muuziqaa miti namaaf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf jaallata malee nuyiif dirree waraanaati warra yeroo sana keessa tureef dirree waraanaa immoo yeroo jirtu sitti tolee dhukaasa nuyifi muuziqaa beez gitaariin tottobaataa daseetii fi wanni nuti achirra jirru jenni sun bara utuu silaa dookumentiidhaan waraabameera silaa ta'e bakka biraatti gale malee kuusaa yeroo sana yeroodhuma kana jettanii jettee dinqitaa bara amma wallisoota amma argan wanni kun keessaas dabarfachuu waan quba qaban ullee natti hin fakkaatu kanaaf dhiisuunsaa sa'aatii sana keessa dhiisuunsaa warri natti mufachuu dhiise waa hedduu laaleeti tokkoffaa hawwisoonni biraa godaantee dhoomte namni asafee nama gabaabaadha namni hin baatu kuni dhufee na gorsa mootummaan karaa naa mijeessa mootummaan karaa sii mijeessa baay'ee
karaa sii mijeessee akka ati dudduba kanaan si barbaadeeti asii mana hidhaa si naqe ka'ee asiin immoo akka ati baccabsitee baatu sii godhe karaa ati baddu karaa hedduu sii mijeessa. Anaaf wanni sababa ta'e waan hedduudha. Tokko Gammachuu Magarsaati. Gammachuu Magarsaa yuunivarsiitiitti na waamee yaa ilma koo humna qabda. Humna kan kee kana nan guddifadha. Duunus itti duuna. Humna kan kee kana na jalaa fudhattee geessitee faranjii humna kana kuulii faranjii na duraan ta'in. Kuulii arabaa na duraan ta'in. Asitti karadhuuti listuraa xaadhuu nyaadhu gorsa jabaana gorse. Of bira na oolche yeroo hedduu ofitti na bute. Ummata kana argaa yeroo biraa godaantu ati. Maaltu sitti dhaga'ama innan hin godaanu hin jedheen yuunivarsiitii keessatti. An jireenyi koo asi duuti kan koo asi Gammachuu Magarsaa si biraan godaanu abadan jennaan adda koo kenna keessa na dhungate. Hin godaanin gurbaanan hin godaanin yaa ilma abbaa maccaa hin godaanin maqaa abbaa at least yoo dhabde maqaa abbaa maccummaa kana illee nuti tiksinaan jedhe. Abbaan maccummaan sun nuuf jiraatu yoo dhabne maqaa dhaalchifnee mataadhaan duuna. Kanaaf wallee keessaa dhiisuun wanni naaf mormiin baay'een irratti hin ka'iniif bakka buufadheera. Lammaffaa hin fagaanne dhimmi hawaasa kootii rakkoo hawaasa kootii qabsoo hawaasa kootii irraa obbuu dandeebine. Qabsoo roorroo ummataa kamiinu ani roorroo ummataa kamiinu roorroo kooti. Kanaaf roorroo ummataa roorrifamuurraa sababani wallee dhiisee jechaa achi nan garagalchine jechuudha. Amma baqachuun mallattoo qabsootii miti. Hafuun mallattoo sodaatii miti. Akkas taatee turte yeroo san mootummaa jala galee ni jirti. Mootummaa jala galaa. Mootummaa jala akka galtas immoo maal ni beektaa? Tuulamaan lafa guddaa isaasirraa fudhatanii kaanii mana kaaree 500 sii kennu. An Oromiyaan kaaree 500 geeddaradhaa naman. Biyya guutuu asoosaadhaa eega ka'e hamma jijjigaa ga'uunii lafa kaaree 500 geeddaradhaan hin geeddaradhu. Hin geeddaradhu. Jiraadhe mee fakkeenyaaf kaaree 500 itti yoon si geeddaradhe siree namarra bulaa jiru irraan bulaa bara hanganuma sirba tokko irraan bulaa bara fooqii 500 ijaarte siree tokko itti irra bulta maqaa hawaasaa nyaattaa kanaa jettee maqaa seenaa nyaattaa maqaa abbaa keetii nyaattaa maaluma jetti namni abbaa kootiin gaafa san nan qaanfadha. Kanaaf abadan maqaa abbaa kootii sin nyaadhu maqaa lafee sin nyaadhu maqaa lafaa sin nyaadhu re'an malee qaadhimamuu ga'an eegan biyya keessatti hafe waan qaadhimamuu dhiisitti namni garaagaraan hin qaadhimame. Hundan dubbatan hundan dhiisanus hundan dubbatanusi kana malee dhiisuun kanaaf namni biraa yaa'ee dhume baandiin gadaa meeshaan isaa saamame baandiin bilisummaa cabe urjiin cabde tasfaayee dheeressaa deeme gaazexaan urjii ijoolleen seefana balbaala riinti raayyuu biyya keessaa godaanee Israa'el sabboo qaafaan namuu godaanee cabne miti maaligaa jarinuu na dhiisuun maaltu rakkoo maaliif fidere dhiisuu malee. Yeroo tokko magaaluma Finfinnee keessa akkam baane si godhanii turanii waan sana akkam ture maalli isa? Baha qofaa miti. Na barbaadu turanii yeroo sana Abtaamuu Lamuu gurbaan tokko jira gurbaa mataa daabee tokko immoo kan amma Ameerikaanii jiru jira. Ijoolleen keenya daddanuu dhaga gariinii numa kana bada dhaabbatu humnaanis maaliinis nama baay'eetu nu wajjiniin jira yeroodhuma sana keessa magaalaa kana keessa akkan hin baane qofaa miti akka na qabachuudha jedhaniiti raayyaan jarri anuma kanatu yeroo gadi ba'ee uffata biraa uffadhe nama biraa sitti fakkaata. Anumti kun wanni kasiis baay'ee nama rakkisa. Baay'ee rakkatan na bira dabarfatanii gaaftu qofaa makiinaa taaksii qabatanii dhufan. Akka ati makiinaa biraatiin jenne taaksii qabatanii dhufan taaksii quxurii tokko. An biraan dabarfadhee deemu. Jarri mana kan koo yeroon nan galateeffadha warra sana obbo Tsaggaayee Amaara isaan. Si galee? Isaan warra Amaaraati. Tsaggaayee jedhamu haati mana isaanii qabalee keessa hojjetti mana isaanii kireeffadhee boroo isaanii jiraadha. Yeroo sana keessa bilbila manatti bilbilee gadi ba'ee dabarfadhee jarri tokko qawwee fudhatanii ol dabarfatanii tokkommoo fata sibiiliidhaan iyyi mana kootti ol goree maal inni jedheetan na jalaa kaasanii raayyaa ani itti wareegama mana kan kee cabsii firdi beetiin jedhanii makkalakayaan dhumnaanan hin cabuu mucaan kuni amma kunoo waggaa lama na bira jiraate takkaa isaan safaraan waa jedhu isaan manaan waa jedhu isaan namaan waa jedhu nama hamaa isa bira dhufu takkaa nagarre nama nagaa ta'uu isaa malee hin beeku jennaan ayi anta min taaqaalle ka wucci የሚጫወተውን isaa taante attaaqam naan jedhanii
silki mana kan kee firdi beetii tizaazii firdi beetiitiin malee akka hin cabne godheetan irra taara akka karaa kanaan dhufnee naan jedhe ayyaanis baradheeraa jedheetan achumaan deeme booda obboleettiin dhaqeetan hoteela wayii qabadhe hoteeliin qabadhe eessaa poolis xaabiyaa wayii bira hoteelitu maqaa isii irraan fadheera poolis xaabiyaa bira beekaan qabadhe maaliif jennaan poolisiin bakkeedhaa si barbaadan malee of jala si barbaadu dhagaa isin warri poolisii addaatis isin bakkeedhaa barbaadu dubbiin isin jala ciisaa mana poolis xaabiyaa bira kireeffadheetan taa'e achitti obboleettiin tottobaa taaddasa amma kanuma biraa immoo cidha sinan naqa namni naan argu maalis sinan naqa namni naan argu irra caalaa isaa hin mul'adhu yoo madarkii irratti ba'e qofti mul'adha dhaabni koo sammattii kana qaamni koos immoo isa akkamaa kana foon qabu miti hin qabu foon takka ofirraa hin qabu waan foon natti akka qalamii natti dibame fakkaata hin jiru bakka hin jiru qalloo takka deema foon akkana dibameetuma dibatee foon dibatee deema yeroo sana keessa obboleettiin tottobaa taaddasee obboleettii Abrahaam taaddasee kan beeraawi tiyaatirii hojjete jechuudha. Dhaqeetan cidha tokko keessatti ol galee ani bakka hin jiru dhoksuu kan dhaqee ol gale ciini kun naannoo beeraawi tiyaatirii kana hintalli kun taaksii qarshii 10 qabattee qarshii 10 egaa beeki dhiira namaa wareegama qabattee dhuftee sargii sana dhaquu kan koo dhageessee dhuftee achi keessatti moobaayiliin hin jirure sargiidhaan wellifamaa jiru raayyaa qabamtee naan jette. Maaliif hin qabameen jedheen akka nama walitti kolfa fakkeessatan maaliif hin qabameen jennaan akkanaa dhufanii nama afur ta'anii sitti marsanii jiru akka tottobaan naa erge immoo tottobaa taaddaseen naa erge immoo dhaqiiti raayyaan baasii raayyaa qabameera bakka har'a nyaatameera raayyaa jedhe jidduu sana wareegama hedduu kaffalteetti ijoolleen keenya tumaanis eega sandaafaadhaa leencoo lataa dhufee galee jennaanii ijoolleen sandaafaatti hin guuramne gaafa ibsaa maniidhaa baasuu dhufe sana ilfinash qaldoo annaqee gaafadheera sandaafaatti isan akka sana barbaadamu dhaqeen sandaafaatti gaafadheen ilfinashiin mee yaadatti ta'a anaa Abdallaa Suleeti wajjin dhaqeen maniidhaa sana keessatti akaayii geessee fi dhaqee yaadatti ta'a naan hin beeku gaafa naqu mataan si haadamaadhaa of qabuun dadhabee maaliif wajjiniin ture waan ta'eef wajjin turre kan waan tokko wajjin dhiibaa jira waan tokko wajjin cunqursaa jira waan ta'eef mataan si kun irraa haadamaadhaa ilfinesh jireenya hin qabdu roorrifamtuu siit achi keessa jirti sandaafaatti akkasitti argee galee yeroo kana keessa akkanatti dhufee yeroo barbaadamu kana keessa obboleettiin Abrahaam taaddasee dafii as keessaa bayinaan jennaan yeroon akka kana jedhu jechuudha sorbeetanii nama sirbaa dabaalu fakkaadhee ijoollee muuziqanyaa bira dhaabbadhee harka rukutee maal jedhee argadheera jiratti. Bitaa kootiin mirga kootti argadheera fuula beeksisaa beekadhu sirba keessa galeen sirba kanaan marsee ooyisee bakkuma galee wallaalan asiin gada bu'u gubbaan ola ba'u maaliif obboleettiin Abrahaam taaddasee taaksii naa fiddee jirti obboleettiin tottobaa taaddasee taaksii naa fiddee taaksii kanaani na fuudhii bayi birrii 10 sii kennaan jedheen birrii 10 yeroo sana jechuun gaa maal taatee naan jette namni immoo naan shakku ani ijoolleedha xiqqishaadha mataan koo kunis gafaafaadha fuulli koo kunis goggogaa wayiiti taaksiin achumaan fuudhee hoteela na geesse haala akkanaa keessa turre magaalaa Finfinnee keessa almuhim booddee keessa qabbanaa dhufee biyyaa bahuu irratti namoonni gurguddaan bahi malee duutaa kan jedhu wayii argame waan sidibuu abbaa ammaa aweetuu hoteelii Jimma Maammad Ahmad obboleessa isaa barsiisaa yuunivarsiitii Jimma Abdallaa Ahmad wareegama jarina wajjiniin kaffalanii abbaan fedhellee kaffalle wareegama guddaa yeroo sana keessa akkam taate jedhe na as keessaa bayi jedhee makiinaa chaayinaa namni wayii amma as jira maqaan dhahu makiinaa imbaasii wayii naa fidee dhufe yeroo amma ati na gaafattu kana keessa makiinaa imbaasii naa fidee dhufe cidhaa makadhuutii aruuzaan si galtee asii wandoo gannatiin dhaqee cidha dabaalii cidha booddee achi kai badii naan jedhan namni hundi hin beeku nama tokko lama qofitti beeka achi keessa yeroon sun hammaatteetti bakka yeroon hammaatteetti nam tokko asi namni hidhamee dhumeera biyyi nam tokko nafu du'uunis shilingiidha waa tokko rakkoon qabu abbuma barbaade kilse godhaa ta'umte Oromoo ta'e sabboonaa ta'e malee rakkoon hin jiru sa'aa kana keessa Abdallaa Ahmadii itti gaafatamaa lafaa itti gaafatamaa daandii baadiyyaati baala silxaanii OPDO keessa bakka jabaadha bulchaan tokkos astadaadariin tokkos walisoo maqaa isaan beekon immoo isa maqaa isaan beeku walitti himanii Abdallaa Ahmadii isaa namni tokko immoo as jira naggaadee wayitii maqaa isaan dhawu amma daldalataadha amma
jarri kun walitti manii raayyaan akkana goonee dhabaa jirraa waliin jedhan dhabaa jirraa maala goonure oppiidiyoodha beekan dhabaa jirra maala goonure akka goonu jennaan hin baafnaan waatti guduunfineeti galaawee guduunfinee habaatu deemee dhaqee keeniyaa dhaqee lubbuu isaan bifatee asa deebi'u malee hin deemu jedhee dide habaafnu waliin jedhan ani hin ba'u gammachuudhaaf waadaa seenee jira gammachuu magarsaatiif hin ba'u jiraan kuwaasi du'aan kuwaasi hin ba'u jedheen ofitti himee jira amma yeroo jarri akkana jetti naaf walii galtu manguddoodha namoota keenya hayyuudha naaf yaadde oppiidiyoo keessa taa'e namni kana hunda namaa yaada jedhamee yaadamu naaf yaadde garuu warri oppiidiyoo keessa baay'ee warri naa yaadan baay'eetu jiru maqaa yoo dhahinaan jettees nan dhaa namoota baay'eetu jiru warri yeroo sana keessa waan gaggaarii naa godhan kana nan bahaa jedhee tan baroodha jedheen makiinaa chaayinaa naa fidee keeppii gurraacha tokko wajjin naa fidee sana booda akka hin shakkamne footoo kootu maxxanfamee jira bakka hundatti nan barbaadamaa TV waan hundaan hin barbaadamaa waan an hojjedhes jabaa isaan beekuan garuu hojjettee kan koo alumaan dhagaa malee waa guddaa godheetis miti maaliin gochuu danda'a hawwisoodhumaan yookaan immoo akka uummanni siyaasaa hamleen isaan kuufne gochuu malee waan an godhu kan biraan qabu jennaani asii yeroon asii wal dogannatiin hin naqa jedhee wal dogannatiin sargii dhaqee achi ol deebifnee karaa Adaamaatiin dhaqee adeemu yeroo jedhee achiis naan jedhanu kuyyeratti makiinaan garagalee an caccabe dhaqab jireenya fayyaa koo takkatti jiraatu dhabee deeme cabaan koo amma isatti wallaana maree hospitaala kam galtarii Raayyaa Abbaa Maccaa sa'aa kana keessa halas arra fuudhe Maammadii Ahmad abbaan hawweetu bunnaa beeti arra fuudhe bultii ofiitti murteesse hojii ofiitti murteesse jireenya ofiitti murteesse mindaa isaatti murteesse siyaasa isaatti murteesse siyaasa mataa isaatti wareegama takkaan jirre kaffale maal godhe seeti ana caccabaa eddeenitti wallaanamu hin qabu hin barbaadama bakkee kana Abdallaa Ahmad obboleessi isaa gurmuutti na baadhate kuyyera na cibsaniiti jaarsoo qaaphatoo namni jedhamu nama Arsiiti achuma haadha manaa saddeessi turte Raayyaan rukutamee jedhee maraatee haadha manaa gatee jaarsoo qaaphatoo jedhama shufeerii wayiti natti fakkaata ammayyuu namni sun fuudhee ol na qabee gan na qabee hamma makiinaan dhufee makiinaan biraa lafa keessaa qotamee hin ba'e beekiyan namni tokko hin du'e Shamsuun hin du'e limmu inni haati manaasaa Munaan ammallee lubbuudhaan jirti hin madoofte maamtu jira namoota baay'een wajjin nama Wolisoo bulchaa Wolisoo na wajjin jira inni bakka inni bu'e hin beeku lafa keessaa qotamee awwaara keessaa hin ba'e makiinaan narra gaggale amma qaamni kun bakki kun cabaadha. Sigale sa'aatii sana keessa qaamni kan kokkunuu asiinis urataadha ashagamee jedhe booddee eessatti ashagama garu yeroo hamtuu kana anoo Finfinnee dhaabbatee hin ba'e jaraa sila na baafte eessatti hin deebi'ee galare sa'a kana keessa Maammad Ahmad abbaan hawwiitu hoteelii wareegama guddaa hamma kana hin jedhamne kaffalee bakka silaa hadha fuudhee miti namni hadha fuudhee mee cabaa maalitti godha mana isaatti na galfatee diinqa isaa keessa na kaate diinqa aruuzaa keessa ji'a lama na qallabate. Obbo Moggaa Firrisaa nan galatoomfadha Moggaa Firrisaa fidaa jedhe dhaqanii ittiin mari'atan Raayyaa addeetti wallaanamu qabe eessa Afrikaa hospitaalii keessa Moggaa Firrisaa qofa qabna Dooktar Moggaa Firrisaa meedikaalii Maccaa Tuulamni keessaa isaan koreedha ana beekani gumaa tokkos beekani ani nan wareegamaa fidaa jedhan anis wareegama isin kaffaltan kan isin wajjin hin kaffalaa fidaa jedhan amma hospitaala Quxuruulatti as kunoo Tagbaaraayidii fuula dura jira yeroo sana amma hin jiru Afrikaan fuula dura lidataadhaa gadi achi nageessanii achi nagalchanii kana mee shakka hin barbaanne jeneraal Qumillaachoo Dajanee ilma isaatu dhukkubsatee achi jira yoo kifilii biraa qabne kifilii fattashamaa ilma Qumillaachoo Dajaneeti yoo jedhame immoo namni fattashu jedhanii algaa tokko achinaa dhaabanii dhibamaa keenya nu jalaa dhibame asuma sibira nu faciisuu jedhaniin nan galateeffadha isas namicha sana haciisu jedhe siree namaa keessa sireen hin dhabamne Abdallaa Ahmadii fi Moggaadhaaf sodaate amma yoo qabame akkamitti cibsitan maqaa eenyuun galmeessisan yeroodhaan riippoortii godhama hospitaalli eenyutu achiisee jedhame hospitaalli Oromoon dhaabbatte Addisuu Mikaayiliidha sababa kana diigame bar gurbaan madoon tokko dhufee asitti diigame jennaan qarshii miliyoona meeqatti kassaranii bar doktoroonni Oromoo hospitaala dhaabbattee turte bar hin teenye namni muhim Maammad achitti wal dhaanamee ji'a hamma ta'e ona wal dhaanee achii fayyee ammoo hin baanee sababa kana biyya keessatti hafe. Haalli amma jiru maal fakkaatame? Anaaf moo akka maalii haalli jiru januudhaam haala jireenyaati moo qilleensa siyaasaati moo qilleensa biyyoomaati moo qilleensa Finfinneeti moo haalli jiru baay'eedha keessaa addana baasi haala Raayyaa Abbaa Maccaatti jiru moo haala Artiinitti jiru moo haala Manzuumaati moo haala Ramadaanaati. Haalli siyaasaa.
waa'ee siyaasaa beeku warra siyaasaa ogeessa siyaasaa gaafadhu. Manzumaa xiqqoorra nu buustamame. Kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedheetanii manzumaa keessatti nanii warri siyaasaa nawame kun siyaasaadha malee manzumaa maaliiti naan jedhaniiru. Yaa imimmaannachaa jedheetanitti qopheesse maal rakkadheetani ber. Sigalee nyaataa bu'aa jedhan yaa imimmaannachaa likkinnaas gabbaallan balammaduut zaachaa. Jedheetan qopheesse kana dhimma hawaasaatiin wal qabate waan baay'een qopheesse addan beeku. Kanaaf xiqqoo wanti yaadattu hin jiru reemma sammuu keessa jiru. Ana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wannaan obbolee waan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma sitta deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaaladhu rabbiin arga kan keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sirraan qusadhu. Ramadaana gaa dabarsinee jirra amma garuu waan ramadaanaa waan tokko kaasna amma yeroo ramadaanaa kana akka amantiititti amma fakkeenyaaf maaltu jira waan jiru maali namni nyaata hedduminaan qophaa'aa ramadaana kana. Nyaanni hedduminaan kan qophaa'u kana garuu hirmaannaan dhiiraa keessa hin jiru. Nyaachuu keessatti hirmaannaan dhiiraa jira malee. Amantiin kanarratti maal jedhama fakkeenyaaf dubartoonni akkasitti dadhabuu sanii akka amantiitti wanti jiru maali dadhabbii kana keessatti. Gaafa Aishaan diinqa keessa radiyallahu ta'ala anhaa waa qopheessitu ergamaan rabbii bare reettii faayilmuu fi bara bakka fireemworkiin keenya isuma sana maanuwaaliin keenya isuma sana achi deebiin ilaallachuudha bara gaafa isin mana keessaa hojjetu isaan mana haxaa of turanii bara wanni isaaniin hojjennu uffata faa hodhuu fi harkaan moodeliin keenya isaanii waan ta'eef jecha jechuudha akka amantii ramadaana dabarfate silaa waan akkasii ramadaana keessaa haasa'ama maaliif jennaan eega ta'e booddeetu hin ta'in utuu hin ta'iniin dura tokkoffaa ramadaana keessa nyaanni heddummaatu yeroodhuma jalqabumayyuu ramadaanni baatii soomaati malee baatii nyaataati miti. Maaliif waa qaala'aa maaliif wanni qaardaan gurgurama ramadaana keessa uummatatti. Qaardaa waggaa 20-30 bakka itti baaftee ramadaana keessa gurguratte. Maali uummata kana gowwaadha moo maa inni? Akkana jechuuf beekadhu. Akkasii miti dubbiin. Sa'aatii kana namni ofitti deebi'ee of yaadachuu jalqabaayyuu waan gurguramu sideef argee. Wamatti haajumu saraayyuu reef argeeti amma bitate. Sheekotii warri durii warri dura rufate qorri abbootii keenya kushinaa galuu dhiisi kushinaa ilaaluun una uriidha. Ilaaluun waan dhufe kophetti ilaalta. Sheekotii durii keessa nama akkamii jira beektaa sheeka tokko maqaa isaanii na rabbi raamataa godhuuf du'aniiru. Haadha manaa isaaniitii gaafa fuudhan warqii bitaniif. Warqii bitame kana gosii isaa takkaan laallesan. Shuuf sheekii akkasii ture. Agooggatanii taa'u mi'a jennaani haati manaa isaanii gaaf tokko warqii kaatanii morma isaanii bakka mul'atu godhanii as ba'anii jennaani maa inni calanqisaa warqii arganii hin beekanu sheekichi maa inni calanqisu kun isinirraa inni calanqisu kun maa inni jennaani warqii ofiinaa bittanii gaatanii wallaaltanii jennaan anoo hin beeku warqiidhuma isin beekne uffataa jiraadha jedhanii kutanii gatan hin jaallatu abbaa manaa isaanii warqii isin narratti hin agarre warqii isin narratti hin beekne uffataa jiraadha inni wal salphadhe jedhanii kutanii nama sheekii kanarraa dhalatte miti arra garuu jaarraa 21ffaa keessa waa hedduutti imtihaanamta bultii keessatti bultiin wasaasaadha gamaa gamana qabama bultiin akkatitti bartee miti akkatitti bartee jechuun maalini akkatitti kaalcharii abbaan kan kee sababa shamiiziin kolleettii isaanii xurate jedhanii warra kabalanu sanaa miti lakki haati manaa keetii iddee haadha manummaattis haadha manaati iddee hiriyaa haasaattis hiriyaa dubbiiti. Iddee wajjin karaa deemuutti maa dhiira biraatii wajjin deemti moo anuma qabdii barisas. Kubbaas eenyu wajjin taphatti maa. Dhiira biraa barbaaddatti moo anumaa barinnis. Garuu amma dhaggeeffadhu iddeen ilmoo kee abbaa ta'us bakkuma sanaa miti. Yeroo kana yoo harka qalleeyyii ta'uu baate xiqqoo si waa wayyaa nama haadha manaa keetii gargaaru godhatta sinuma kamiin hoyyuu. Haati manaa keetii yeroo tokko ilmuudhaaf haadha ta'a. Yeroo tokko kushiinaadhaaf daaraadhaaf wanta ta'a. Yeroo tokko dhirsaaf haadha manaa ta'a. Yeroo tokko shariika maalii ta'a. Yeroo tokko gorsituu ta'a. Yeroo tokko kana keessaa is fuunaana. Maa eenyutu irraa qaba gaa? Maa isiidhaaf eenyu qaba? Isiin obboleettii dhiiraati. Yeroo haadha manaa keetii jettu sana obboleettii kee dhiira fuudhee beekadhu. Akkasimi. Akkasi. Obboleettii kee dhiiraa kennitee obboleettii dhiiraa of biraa qabdaa akkasimi dubbiin asuma irratti raawwate kanaaf jireenya mana keessatti wasaasaadha inninis mataansaa yoo nama isii gargaaruu hin qabne nama keenya baay'ee nama gargaaratu hin qaba nama mana miicuu hin qaba mana hiriyaata keenya keessaa jechuudha nama moodeelii namaa ta'uu danda'u jira nama mana keessaa waa bilcheessu jira waa bilcheessuun eenyuun hin hawriidhaa hin ta'u eenyu siin jedhe dhiirri waa bilcheessuun diinqa galee waa bilcheessuun hin ta'u foon muruun hin ta'u eenyu siin jedhe shunkurtii cidhuun hin ta'u eenyu siin jedhe maa
lakkii bontaani fakkeenyaaf garuu warri amma amantii barsiisu dirqama isaanii bahu jiranii waan kana barsiisuu irratti fakkeenyaaf dirqama itti gaafatamummaa qabaan warraatis mana keessatti waan jiru barsiisuu jiranii. Nani teejjaba dhiira haadha manaa ilmaan teessifte haadha manaatiin loltu. Kan waatti darbattu fa'aa jirti bar. Obboleettii isaa dhiiraa kennee obboleettii dhiiraatti waa darbataa baras taa'e. Yoo amma fedhe aarti awwannan dhaamsanii TV OMN irratti hawaasa keenyaaf qabu hamma feete oo aarti ilmoo kee biratti haadha manaa kan keetiitiin utuu waa jechuu baattee baay'ee gaariidha. Ilmoo kee biratti haadha manaa keetii yoo wal loluun xabi'aa kee ta'e yoo haala kee ta'e ilmoo kan kee loluun dhaalchisanii borisiinis isiin durba abbaa manaatiin loluu dhayte. Ilmoon abbaan manaatiif haati wal lolaa guddifatan barboor namaa wal loltii beekamaadha. Qaama jireenyaa seeti. Akkuma kanatu jireenya seetii beekatu. Barsiisonni amantii dirqama isaanii bahuu jiranii walumaa galatti yoo halaallu ta'e fakkeenyaaf bahuu jiran jechuu hin danda'u. Kanaan jechuu barbaade maaliif amma ibsa majlisni kanaan dura baase keessatti waa'ee koronaa wajjin wal qabatee maal jaa yeroo namni haxxiffatu akkanatti afaan cufachuun shari'aa keessa jirti waan jedhu ibsa baase. Wanti kun hanga amma hawaasa kana barsiisaa hin turre jechuudha. Waan akkanaafatu jira. Amma fakkeenyaaf koronaan dhufnaan baruu qaba waan keenyaati kun. Qaama amantii keenyaati fakkeenyaaf nama dhiisi gaala dhukkubsattuu gaala fayyaatti makiinaa jechuun shari'aadha. Itti makuun haraamare. Maaliif gaala biraatti dhukkuba dabarsiti? Namni dhukkubsataan koronaatti na fiddee amma waa'ee raayyaa irraa ishi baroodha. Dhukkubsataan dhukkuba darbu yoo qabamee jedhu kophaatti wallaanamuun shari'aa islaamaati. Qaama amantiiti. Qaama koronaan fidee miti. Wallaanuu keessatti dhukkubsataan kophaatti wallaannatuun dhaamsa ergama rabbiiti. Ilaal dhukkuba daddarbu yoo dhufte kophaatti bahee wallaannatu. Inumaayyuu masjida dhufuun immoo haraamaayyuu. Dhukkubsataan sun dhukkubsataan masjida dhufuun irratti haraama godheeyyuu as dhufnaanii inni ofii isaatii boqitaatii qaba. Maaliif dhukkuba dabarsuu dhufe tokko lammaffaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dhukkubsataan biyyaan bahin yoo alatti dhukkubsate inni ala jiru sittiin galiin jedhanii. Kuni hadha dhageenya nu. Dhukkubsataan maaliif biyyaan bahinii jennaanii dhukkuba fuudhee biyyaan baageessaa jedhan. Biyyaan laal qaama nama hin beeyneetiif yaadani. Namatti leeytu sana haa qabamuutiin qaama hin beeyne sanaaf yaadani. Fakkeenyaaf yoo naannoon kun naannoo dhukkubnitti qabame ta'e asii bahee harargee dhaquun anarrattuu haraama laal. Hojiiwwan hawaasa gargaaru bakka garaagaraa irratti bobbaateeti hojjechuu jirta. Gargaarsa kan amma eessa argataniiti kan amma namoota gargaaru jirtan. Mana laga xaafoo ijaaruu, mana baalee 19 ijaarree kennineerra, mana 20 meeqa seennee humna dhabneetti dhaabne. Gargaarsa eessa argattanii isa jedhu amma sa'aatii hamtuu kana sa'aatii dhukkubaati namni zakaas sadaqaas nutti kennate jennaan fuunee isa hin qabne afaan kaa'uudha sa'aatii kana keessa. Namuma sirraa isa yoon argadhe birrii kudhan yoon argadhe birrii kudhan kan kee geessee nama birrii kudhan hin qabne geesseetan kennee fi haara galfachiisa. Hammuma kana haasa'an malee wanti biraan jiru. Waa'ee zakaa egaa kaasne amma zakaa kana namni akka amantiin ajajutti baasutti jira. Fakkeenyaaf amma maali warri qabeenya kun dhuguma akka amantiin ajajutti zakaa kana kan baasu yoo ta'e nama hiyyummaa keessa baasuun hin danda'amu. Zabara Umar ibn Abdul Aziz nama zakaa fudhatu dhabanii zakaa qofittiirra shoof barri suni dagaagina keessatti har'a gaaneeti miti. Bara sana keessa nama zakaa fudhatu dhabaniitiyyi qurxummii qalanii qurxummiidhaa baharii keessatti irraa gaafatamne jedhanii qurxummiidhaa wanta godhaa turan. Zakaa hojjetanii islaamni waan inni hojjetee darbe waan ajaa'ibaa qofa hojjetee darbe. Isteediyoomii adda kubbaadhaaf qofaaf jecha ijaarame kana islaamni dur Dimashqiin keessatti farda namni gate tushtaadhaan qabamee dhukkuba tushtaa jedhamti dhukkubni farda. Dhukkuba daddarbuun farda qabamte. Shoof islaamni waan hojjetee ture. Isteediyoomii ijaaraniiti isteediyoomii kana keessatti walitti qabanii Dimashqiin keessatti fardi hamma gaafa du'utti achitti qallabama. Maaliif karaa irratti gata amma farda quufee biyye. Farda innaa itti ergattee duwida isaa irratti gargaaramtee kaate gaafa inni of dadhabu garuu amma inni du'utti jette karaa irratti gatta. Islaamni nama dhiisi hayawaanaaf bineensa allaattii nyaachisaa ba'e zakaarraa. Kanaaf zakaan fireemorkii isaa gadhiisee jira. Zakaan amma namni namu qallattuma beekuun hira. Fakkeenyaaf zakaan kan koo nama 10 kennuu ga'e yoon nama 5 immoo duromsu dee si egeree bara dhuftu akkati zakaa kennitu si gochuudha malee kan biraan jiru bara. Ilaal akkati zakaa kennitu suma qofa yoon alana duromsadhe nama wajjin zakaa kennu laman ta'e bara. Si galeera dubbiin. Ilaa yoo warra biiliyoonaan birrii qabantu jiru miliyoonaan warra birrii qabantu jiru birrii miliyoona danuu kanarraa nama tokko egeree dhufu akka inni zakaa kennitu gochuu hin dandeessaa kanuma. Raayyaa abbaa Maccaa
namni dhugaadhaa kamii wallisuu namni hin beekne amma manzumaa kanan kan beeku yeroo raayyaa abbaa Maccaa walleessan akka wallise beeku wanti si mudate jira mee maal siin jaa namni yeroo waan san yeroo dhagahu. Na arrabse namni na arrabsu nama ulaagaa arrabaa guuttatu miti. Si galee raayyaa akkanaa jedhee na arrabse nanan iyyanii amma safara isaa Afrikaan qaba. Yoo safara isaa Afrikaa qabaatti barii rakkatu itti kenneen biraa deemanis. Amma namni anaan irree isaan irree jedha waan san as dabaluun barbaadu. Hedduun si galatoomfadha. Dhumarratti mee qophiin keenya qophii Finfinnee shuu jennaan maqaa isaati. Waa'ee Finfinneetis wanti jettu yoo jiraate dhumarratti achumaan daawwattoota keenyaafis dhaamsa. Finfinnee mudannoo tokkoon qaba mudannoo tokko itti kan namni hin dhageenye. Tole. Kotoraa lola wahii kotora ture. Naannoo dhiyaa Harargee. Mudannoo sanallee dubbanne takka. Lola kana bohaarsituu obsaa walliftuu nama walliftuu taate gaafa sana waraana. Obboleessis Gurmeessaa jedhama. Gurmeessaa anatu hooggana. Si galee muraasa kiyya jala jiran. Amma jara kana muraasa konkoo jalatti dhaqeetanii irri barraa kaase. Maaliif waardiyyaadha. Lolli tokko yoo bakkatti ciiftetu dhufee si qabee hin haftu. Baaragdee kaata yoo waardiyyaan hin kaane. Waardiyyaa yoo ka'e dura arge garuu namni dura arge dura dhukaasa. Namni dura dhukaasa dura ajjeesa. Walii galee? Kana halkan sa'atii 8 walakkaa hin ta'a. Dabareen kan Gurmeessaati. Kan waardiyyaa qabatu. Gar tokkoon Gurmeessaadha. Gar tokkoon immoo intala tokko kan duute sabboontuudha. Isiin illee miseensa gameetti nu dura turte. Miseensa gameetti gaara keessatti duute lola irratti duute. Ammas eenyuun abbaa ta'e wayitii. Amma waardiyyaa kana kaasuudhaan aniin kee hidhadheen jira. Hidhannoodhumaan hin jira qophiidhaanii. Shakkiin qabu gurbaa kana haala isaan beeku. Guyyaa wajjin oolla. Hawwisoo Odaa Bultumi inninis anis hoogganaa Hawwisoo Odaa Bultumi. Isa kana bakka qabsiisuudhaan hidhetanii intala sana jijjiiruudhaan kan bakka qabattee eegaa jirtu qabsiisuudhaan hidheen naqee Gurmeessa